Abaa biqila. Abaa biqila. Walgalii taatamoo akka keessuma nama hin waamini. Eessa taawwate moo hundumaa wal baqataa jira karaa kana yoo baate eessa taayyeetee mana keessatti wal waame. Maaliif wal baqata maaltu dhufe? Haa Hindumni akka jirutti dhukkuba korkoraa dhufee jedhanii Oromaa baddaatti dhufanii maal odeessu jedhee gaafanii ilaalu. Akka jirutti Oromaa baddaatti hafeera. Isa dura addana dhiisee galee fooqii ijaares. Isa dura addana qansira hojjechaa ture hundumaa Oromaa dhufe. Oromaa karaa meeqa miidhame? Mootummaa hin miidhaa, hin weerara, dhukkubii hin weerara. Oromaa tokko namni hamame karaatti bahe. Ati isa Oromaa jettaaree ijoolleen kosira odeessaa turanii morma kana keessa nama qabaa jedhu korkoraa moo korkoriinaa jedhu naagaluu dide dhukkuba silaa isaan asaan isa laasiroo isuma dhagaa isaa dhagaan isaan immoo televizyiinii irraa dhagaanii televizyiinii irraa ilaallee dooftora bituu haasa'e dooftora du'aa isaa godhu gaafa operaatoonii gara gochuu dhiisee biyya operaatoonii gochuutti ka'e tolee karaa maalii moo dhufe jedhu Chaayinaa fidee jedhu ol qabdee naasa'ii malee adda namoo dhufanii jedhu Chaayinaa moo investi gochuu Chaayinaa fidee miidiyaadhaa moo Jaapaaniidhaa jedhanii haasa'uu jedhan. Chaayinaa caamaa nuu fida waan rarrabnu nuu fida surree nuu fida wanta bitii dubartiin fida hunduma isaa fida Chaayinaa qodaatti nyaannu qodaatti waa hojjennu hunduma isaa fidee amma moo dhukkuba fidee. Egaa kana Chaayinaatu fide mini abbaan fide abbaa qaba. Isuma biyya irra deemee dubartii namaa dhungatutu fide. Chaayinaatu fide mini. Chaayinaatu fide yoo ta'e immoo akkuma dhukkuba nuu fide akkuma durmoo caamaa fide wayyaa fidaa ture. Saaxinis achi nuufa fidan egaa maal goonare. Chaayinaa maaliitu fide? Chaayinaa hojii hojjeta yoomi dhukkuba hojjeta. Isa dhukkuba deemee mandararraa dubartii namaa ari'utu fide malee dhukkuba. Doktora kanaan hin jedhin. Doktora kana amma keessa bahee sakanaalii moo maal jedhani rigaal kaaniyyuu raabsaa jira. Galmeessanii magaalaa keessaa namaa kennaa jiru. Ashaboo kanas akka durii bituun hin hafee jedhu. Waraana kanas nu raabsaa jira. Mootummaa kana. Hunduma keenyaaf waraana kanas raabsaa jira. Kanaaf mootummaa kanas boo waraana si raabsa. Waraana maalii si raabsaa jira mootummaa malaan mala xaxa malee akkuma isaa durii. Amanaa Oromoo baree Oromoo ofiisaa ta'ee ofiisaan waa bahee galee hojjete. Haadha manaan kun anjalaa baatti biyyatti galtii anjoolee kun anjalaa bahu jedheeti malee waraana maalii si raabsa. Mootummaa isaa haattee malaanii mala shiruun hin goyyoomin. Amma isa waa'ee dhukkuba koronaa kana jaarsaan jedhu jaartiin jedhu hundumaa immoo qabaa jedhan hin dhumne. Ama hin dhumne boolla qotattees hin dhufa bishaan galtees hin dhufa falan qabuu jiranii attami godhu koronaa kan. Ani qorannaa kanas hin beeku qoratamees hin beeku ani yeroo busaan na qabu marfee koo nan waraanaadha tafodii na qabu marfee koo nan waraanaadha hunduma isaa galee handi waan hin godha malee ani qorannaa kana hin beeku gaa akkuma qorannaa jalqabanitti qoratan gaa attami moo jedhanii doktora moo dhageessee ta'uu dhagayeera hojjetti attami moo jedhu. Waldaa hin naqinaa, gabaa hin naqinaa, walitti naannoftanii hin haasa'inaa, hundumaa mana cufaa. Waldaa hin naqinaa isa duwwaadhaare akka inni itti miidiyaa kanarraa haasa'u yoo ilaalte lakkoofsa seexanaa fakkaate hojii seexanaa fakkaate warra 666 sana isaan hin fakkaateetu akka inni itti haasa'u yoo ilaalte mootummaa bilchiginaa kana mootummaadha jettamu yeroo manni achi as bahee jaalalaa jedhani ani maala kana maala rakkatee jaalalaa jedha tokkummaan jedhu jaalalaa yeroo inni lallabuun bari'ani inni wangeeluma hin dubbifne malee maal amma moo dubaasa beete kiristaanii hin naqinaa gabaa hin naqinaa waliin haasa'inaa yire biyyoo nyaatu haadha manaan koo ashaboo isaa fidee na nyaachiif ture anjoolleen koo maal nyaattee teessi gabaa hoo dhaqee bitadhee hoo nyaadhu. Rabbi hoo hin kadhadhu waldaa hoo naqu mootummaa isaatti hin galaari'a mootummaa isaatti akka hin galleefuu halkan sa'aatii lamatti nama ari'a ijoollee ni gadi dhangalaase kana ijoollee xixinnoo kana kanneen gadi fagaara koo keessa na dhiitee si'a lama ofirra na galagashe mootummaa isaatti hin galaa mootummaa waaqayyootti hin galu yoo ta'e hanoo dhukkuba hin baqadhuga qorqoraa kees qonqoraa kees hin beekuan
atumti baqadu ana manaan kee wajjin gondoriitti gali malee hidhi itti naayimi walgayyoo sabsabaa dhufee handana taa'e isumatti fide dhukkuba kanas Jaapaanis hin finne Chaayinaas hin finne ani korkoraa kee maal kee sin baqadu waldaa koo sinan naqaa gabaa koo sinan naqaa shaboo koo sinan bitadha qanshaa koo sinan bitadha dhite lakki abbaa biqilaa hin ta'u lakki abbaa biqilaa lakki mootummaa kana gaariidha lakki mootummaa kana hin arrabsiinu mootummaa kana gaariidha mootummaa kana dhuguma gaariidha warra guyyaatti 600 oolaniif gaariidha eeyyee gaariidha anaasa qamsaraa hojjetee maasii qorra buluuf gaarii miti malee gaariidha ummata lixa oromiyaaf immoo maal kaayiree gaariidha ishi maal kaay neetworkiin hin deebi'a jedhe intarneetiin hin deebi'a jedhe hin deebi'a jedhe isa dhalaa fi haadhii wal dhabdee boosu kana silaamoo dhukkubee akkamittiin dhufu bosonni oromiyaa keessa jiru gubatti dhume korkoraan kun gubatu bosonaayyuu ta'uu danda'ama bulluqaan ufiteera abaan haxaan immoo dhaqaa itti galaa malee mootummaa kana ajjini dhaqaa buna dhugaa malee ani yeroon qemexxara keessan ximmiri irratti bahee haasa'u hin qaban misooma jettu misooma sobaa hojii sobaa kana fiddeen ati naasayin hin fuddu siyaan naga korkoraa kees koronaa kees baqaa ani nan naqa